Raadiyoo Sagalee Walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon Sagalee Walabummaa Oromiyaa karaa marsariitii Independent Oromiyaa.org torbanitti yeroo lama kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba. Raadiyoon Sagalee Walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kanaaf gallisuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun Raadiyoo Sagalee Walabummaa Oromiyaati. Oolmaa bultiin sannagaa hordoftootaaf dhaggeeffattoota Raadiyoo Sagalee Walabummaa Oromiyaa jaallatamu ashamaa. Tamsaasii Raadiyoo Sagalee Walabummaa Oromiyaa dilbata Onkoloolessa bultii 13 bara 2019 amma eegaleera. Turtiin keessan haga xumura sagantaa keenyaatti nu faana ta'uuf kan isaan hawwatu ana xiiqii dhugaasaaf gulaalaa suur sagalee mo'aabuu baatii nu faana tura. Sagantaa keenya guyyaa har'aatiin kan isiniif dhiyeessinu qeerroofi qarreen Oromoo lakkoobsaan 270 ol ta'an guyyaa har'aa magaalaa Buraayyuu fi naannoo san keessaa guuramuudhaan hidhamuu ilaalchifne kan qeerroo Oromoo magaalaa Buraayyuu irraa odeeffannee fi gara lixa Tuulamaa magaalaa Ambootti bilbiluun dhimma Noobel Piraayisii badhaafamuu muummicha ministeeraa Impaayera Itiyoophiyaa Koloneel Abiyyi fi Duguggaa sanyii yeroo ammaatti raayyaa kunuunfataa Impaayera Itiyoophiyaa Koloneel Abiyyiin geggeeffamaniin Oromoota lixa Oromiyaa, Machaa, Kibba Oromiyaa, Konyaa Gujiif Booranaa akkasumas Konyaa Iluu Abbaa Boriif Bunnoo Baddilee irratti raawwataa jiru attamittiin ilaalta ka jedhu odeeffannoo bilbilaan qeerroo Oromoo magaalaa Amboorraa arganne kan isiniif dhiyeessinu yoo ta'u, dabalataanis miseensa waraana bilisummaa Oromoo wooboo kan turee fi yeroo maqaa araaraan koreen teknikaa fi abbootiin gadaa godinoota Oromiyaa kanneen wooboon keessa socho'anitti bobba'anii wooboo galchuuf tattaafatan sanitti miseensota waraana bilisummaa Oromoo wooboo galan keessaa tokko ka ta'e namni maqaan qabsoosaa Dinaraas jedhamu maqaa dhugaansaa immoo Hundee Dheeressaa ka jedhamu ergamoonaa leenjii xoolleetti leenjii fudhatee booda dirqama itti kennanii bobbaasanii innis dirqama sana raawwachuu sababa dideef torbee darbe keessa magaalaa Bishooftuu keessatti qaamotuma mootummaa kunuunfataa Impaayera Itiyoophiyaan ajjeefamuusaa ilaalchifnee nama Dinaraasiin dhiyeenyatti beekuu fi qabsoo keessas waliin turanirraa odeeffannoo guutuu bilbilaan arganne sagantaa keenya guyyaa har'aa keessatti kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Garadumaattis magaalaa Dirree Dhawaa keessatti gareen Saateenaawu jedhamu guyyaa har'aadhaa Oromoota lakkoofsaan 4 ta'an irratti tarkaanfii ammeenyaa fudhatuu fi odeeffannoolee gaggabaaboo kabroos kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Turtiin keessan ammas nu faana ta'u jechaa jalqaba irratti dhimma hidhamuu qeerroofi qarree Oromoo magaalaa Buraayyuu fi naannoo san keessaa ilaalchifne kan qeerroo Oromoo magaalaa Buraayyuu irraa odeeffannee isin dhageessisuun sagantaa keenya anfannaa itti dhiyaadha. Kaleessa galgala magaalaa Finfinnee naannoo itti siidaanii oraa Finfinneedhaa dhaabbatee ture sanatti dhukaasni tureera. Gaagaamni lubbuus tureera jedhama. Dabalata irrammoo naannoo magaalaa Buraayyuu akkasumas naannoodhuma addaa magaalaa Finfinnee kan iddoo garaagaraatti rakkootu jira. Keessumaa naannoo Buraayyuutti dargaggoonni hedduun akka hidhaman warrammoo malkaateetti tirreeffachuu fi deeman irrattis immoo boombiin imimaanessu akka dhukeeffaatu himamaa jira. Mee maal keessa jirtu? Eegaa dhugaadha. Finfinnee warra Finfinnee iddoo jedhamu naannoo sanatti dhukaasni adda addaa tureera edda galgala. Dhukaasichas immoo namni dhukaasu hin beekamu. Naannoo biiroo kiraay ministeerii fuuldura kan jiru iddoo paarlaamaa sana warra eegan nama lama rukutaniiru jedhamaa jira. Osaa jirullee namni lama lubbuudhaan dhabamaniiru jechaa jiru. Ayyee.
Kanatu ture itti dabalammoo gasii har'aa beekamaadha akka irreechi malkaa ta'ee naannoo Buraayyuutti geggeeffamu. Irreecha sana irratti ijoolleen dhaadannoo garaagaraa geggeessaa turanii wallaggi maaliif miidhamaa, gujiin maaliif miidhamaa, maaliif du'aa, haati maaliifi ilmoo ishee irraa teessee kolfittiin jedhanii ilmoo ishee jala ajjeesanii maaliif kana godhuu, ajjechaan iddoolee garaagaraa jedhanii maqaa naannoo sanaa dha'anii hundumaa dhaadannoo dhageessisanii korri bittinneessaa immoo boombii qilleensa faalu itti darbatee ijoollee baay'ee gaggabsee saqaan kuffisee ture. Gasiitiigaa ijoolleen gara nama 270 ga'anii yeroo ammaatti kan hidhamanii waajjira poolisii kan jiran kanan sirriitti dhibba beeku. Waajjira poolisii kana eessaatti hidhamu? Waajjira poolisii Buraayyuu Gafarsaa fi kan Buraayyuu jiru. Amma ijoolleen kun magaaluma Buraayyuu naannoo sanii qabaman moo achuma bakka irreeffannaadhaaf deeman itti qabamani? Lafa irreeffannaadhaa ituu galaniidha kan hundumtuu qabame. Egaa gama tokkoon muummichi ministeeraa Impaayera Itoophiyaa Koloneel Abiyyi badhaafamee jedhameetu kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti hiriirri ba'amaa jira. Dabalataan ammoo qondaaltonni OPDOdhaa yeroo ammaatti mootummaa Oromoo irratti duulli banamee jira karaa Amaaraa jedhaniitu uummata Oromoodhaa hawwatuudhaaf yookaan ammoo jigii daboo waammataadha jiran. Haa ta'uti kan ammas irraa dhaga'aa jiru Oromoon ammas hidhamaadhuma jira. Lixaaf kibba Oromiyaa keessatti ammoo akkuma baatilee 7 darbanii qabeenyi Oromoo barbadaa'aa jira. Haatii fi intalti Oromoo gudeedamaa jirti. Meeshaa kana akkamitti wal bira qabdee ilaaltaa uummata Oromoo maal jetta? Isa kana akkan itti ilaalu noobela kan fudhate biyyoota Afrikaa keessaa namoota muraasadha. Warri kaanii noobela teekinooloojiidha kan isaan fudhatan. Noobela nageenyaa kan fudhate garuu Niilsen Maandeellaa fi Dr. Abiyyi natti fakkaata yeroo jalqabaaf Afrikaa keessaa kan fudhate. Niilsen Maandeellaan gaafuma noobela kana fudhatanii kaasee qabeenyaaf dinagdee kan isaan horatanii jiran hundumaa jira adiitti dhiisanidha. Lubbuudhaan kan isaan biyya lafaarraa darbanii arrasii sirna darbe keessatti qabeenyaadhaan dinagdee horatanii of ijaaranii hundee lafa keessa gadi fageeffatanii kan jiran warreen yeroo sana faashistii ta'anii dhaaba artifishaalii keessaa itti ijaaramee saamee saamsisiisaa turetu iddooma qabatee jira. An akka kootti noobelli kun biyya Afrikaa kibbaa amma wal fixiinsa yookaan namoota amma isaanii gommaa keessa kaa'anii gubanitti isa geessise sana biyya kana keessatti fideeleen yaada. Dr. Abiyyi haala ofiisaatiin yaaduun yookaan haala ofiisaatiin kalqee ittiin biyya kana bulchaa jira otoo hin taane kan namni kalqee itti kennee miti yeroo ammaa biyya kana bulchaa jira. Kanaaf immoo uummatni Oromoo fuula isaa duraatii kan dhokate tokkollee hin jiru beeka. Amma ammaatti miidhamaa naannoo Gujii, naannoo Wallagga ammallee dhufeeyyuu gara Jimmaayyuu ga'e, Iluu Baaburiinis ga'e, Shawaa keessaallee iddoo tokko ga'e. Kanaaf hunduma wal ga'ee dhumaatiin uummatichatti dhufaa jira waan ta'eef uummatni Oromoo walumaa gala dammaqee ofirraati qolachuun dirqama isaati jedheen yaada. Dhugaadhumatti ga'anis guddoon si galatoomfadhaa. Dhaamsaaf yaada keessa uummata Oromoo bal'aan dangaadhuma irratti waan itti dabaltu yoo jiraate itti dabaluu dandeessaan gama koon xumureeraa ulfaadhu. Hayyee waan ani itti dabaluu barbaadu yeroo kamittiyyuu uummatni Oromoo nama tokko eeguu utuu hin taane ofii isaatiin ka'ee aweernesii uumee sirna nama nyaataa sirna naftanyaa of jala hiriirsee ta'aa jiru kana ofirraati qolachuun dirqama isaati jedheen yaada. Galatoomaa ulfaadhaa horaa bulaa isinis. Kan amma dhageessan kun qeerroo Oromoo magaalaa Buraayyuu irraa odeeffannee sin dhageessifnedha. Akkuma afaan isaarraa dhageessan qeerroof qarreen Oromoo lakkoofsaan 270 ol ta'an qabamanii hidhamuu ka dubbate qeerroon Oromoo kun dabalataanis bakkuma ayyaana irreechaa malkaa teete sanatti kora bittinneessaa takkaa'uu poolisa Oromiyaa ka ta'an Oromoota ayyaana irreechaa malkaa teeteef ba'anitti boombii mim'aanessu dhukaasuun Oromoota shororkeessaa kan oole ta'uu dabalataanis Oromoonni danuun dhaanamuu akkuma dhageessan ammoo kanneen lakkoofsaanii guddaa ta'e hidhamuudha kan qeerroon Oromoo magaalaa Buraayyuu irraa odeeffanne kun nutti hime. Kanatti aansuudhaan ammoo gara giddugala Oromiyaa magaalaa Ambootti bilbiluun wal waraansa tibba kana lixa Tuulamaa naannoo Gindabaratii fi Meettaa keessatti raayyaa kunuunfataa Impaayera Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo wooboo gidduutti gaggeeffame akkasumas badhaasa muummichi ministeeraa Impaayera Itoophiyaa Koloneel Abiyyi badhaafameef gochaa ammeenyaa yeroo ammaatti
uummata Oromoo lixa Oromiyaa, Maccaa, Kibba Oromiyaa, Gujiif Booranaa akkasumas Konyaa Iluu Abbaa Boorii fi Bunnoo Baddellee irratti loltoota koloneeffataa Impaayera Itoophiyaa raawwataa jiru attamitti ilaalta gaaffiin jedhee gaafadheef qeerroon Oromoo magaalaa Amboos akka taanu kanatti deebisaa naaf kenne. Itti dhiyaadha. Akka uummata naannoo Wallaggaa fi Gujiitti giddu galeessumaan jedhu waan jedhudha waanuma rafameetoo jirudha. Jiru kan beekamu uummanni Shawaa Lixaa keessumaatii sagalee ta'uudhaan kan inni beekamu ture. Ammatti garuu maadhee diriirfattee qophii doontii hirmaan uummata wanni jetteetti lammaffaa immoo uummanni keenya haalli harkaa badeetoo kan inni dhaabateeti jirudha. Har'aan kan magaalaa Amboo keessaa namni hidhame namoonni gara ji'a jaallee wanti ga'anii hidhamanii jirutu jira. Akkasuma qotee bulaan Oromoo naannoo Waddeessaatii fi gara Gindibarat kana jiranii waboo nyaachisu jechuudhaan mooraa Sangallee keessatti hidhaa turuun isaanii kanuma beekamudha. Haa ta'u waan badhaasa Noobeelii jedhamu kana yoo fudhanneetu ilaalle osoo dhiigni ilmaan Oromoo dhangala'aatii jiru wanti kun nageenyaaf kenname waan ta'eef kun badhaasa Noobeelii kan kennamu akkan dura beekutti nama nagaadha addunyaadha kenne waan jedhamudha jechuudha. Biyya keessatti immoo loltoonni isaa nama ajjeesanii nama hidhanii wanti kun immoo kennama waan ta'eef kun addunyuma sobaa keessa waan jirudha. Waan gara naanneffate fakkaata jechuudha badhaasni Noobeelii kun waan jedhutu natti mul'ata jechuudhaan gara kiyya. Tole ulfaadhu Oromtichi lixa shaggar magaalaa Amboodha. Jimaata darbe ammoo naannoo Gindabaratitti oboo fi waraanni mootummaa koloneeffataa Impaayera Itoophiyaa kun walitti dhukaasaa turan odeeffannoo jedhutu jira. Naannoo Meettaatti ammoo miseensota poolisii dabalatee namoota yookaan kaabinoota oboo fi uummata Oromoodhaa adamsanii miisisaa jiran irrattis tarkaanfiin fudhatameera kan jedhutu jira. Meetarii waan kun dhugaa ta'e waan quba qabdu asumaan uummata Oromoof ibsi. Basaastota uummata goolaa jiran akkaataa isaan itti rukutamanidha kan inni dhaga'ee ta'u ofirraa qabachuudha. Adda baaseellee ebeluun rukutameeru jira kan jedhu yaadachuudha baattus naannoo nama afurii waan akkanaa Meettaatti rukutamuu isaanii dhaga'ee hin jirachuudha. Kun kan qeerroo Oromoo magaalaa Amboorraa odeeffannee sin dhageessifnedha. Kanatti aansuudhaan ammoo dhimma ajjeefamuu miseensa waraana bilisummaa Oromoo obbo Duraanii kan maqaan qabsoo isaa Diinaraas jedhamu nama itti dhiyeenyaan Diinaraas beekurraa kan odeeffanne isin dhageessifna. Dirqamni isaan itti kennanii bobbaasantu jira. Dirqamni sunis waraana bilisummaa Oromoo akkasumas miseensota qabsoo bilisummaa Oromoo kan ta'an akka inni tarkaanfii irratti fudhatu akkasumas tarkaanfii irratti fudhachiisuudha fida kan isaan bobbaasan jechuudha. Hayyee. Walumaa galatti qabsoon bilisummaa Oromoo gara fuulduraatti saffisaan tarkaanfachaa dhufuun isaa yaaddoo guddaa kan itti ta'e mootummaan abbaa irree kun qabsoon kun akka inni tarkaanfatee dantaa saba bal'aa galiin hin geenyeef shira mootummaan kun koree teeknikaa faana ta'ee godheen dirqama qabsoo bilisummaa Oromoo kanaa laansheessuu fi dadhabsiisuu itti kenname qabatee bobba'e jechuudha. Kan isaan dirqama kanatti kennanii bobbaasan Oromiyaa keessaa gara kamitti? Egaa Oromiyaa keessaa qabsoo bilisummaa Oromoo qaamonni miseensummaanis akkasuma deeggartoota ta'anii geggeessan akka isaan adamsamanii fi gara giddu galeessa kanatti mootummaan dirqama hojii tikaa itti kennee bobbaase. Hayyee. Gamanumaan egaa namni kun qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti illee nama jabaadhaa, nama qabsoon bilisummaa Oromoo qabdu, miseensa waraana bilisummaa Oromoo jaallatamaaf kabajamaadha. Hojiin isaatiillee hojii boonsaadha. Jaalala guddaa kan irraa qabnu namni kun koree teeknikaa kanneen akka Baqqalaa Garbaa, Jawaar Mohaammed fa'aa kanaan gowwoomfamee harka mootummaatti erga galee dirqii itti ta'innan hojii kanatti seenee jira. Diinaraas. Maqaa qabsoodhaan Diinaraas innee kan beekamu maqaa dhaloota isaatii immoo Hundee Dheeressaa jechuudha. Hayyee. Namni kun fedha isaatiin ala gowwoomsaa garaagaraa irratti geggeessanii kan gara mootummaatti akkan harka kennatu godhan shira ammas irratti dalagamaniitu hojii kanatti bobba'ee wantoota garaagaraa qaamni kun itti kennee tarkaanfachiisaa ture. Hayyee. Ergasii asii gama giddugaleessa Oromiyaa kana keessa socho'uudhaan dirqama isaan itti kennan sanaa fiixaan baasuu hin dandeenye jechuudha. Maaliif jennaan gaafa qaamonni kunii dhimma kana itti kennanii bobbaasanii dhimmi sun shira qabsoo bilisummaa Oromoo irratti xaxamaa jiru ta'uusaa hubatee dirqama isaan itti kennan kana fiixaan baasuu irratti booda hafee jira jechuudha namni Diinaraas jedhamu kun. Hayyee. San booda sochii bobbaa isaan bobbaasan keessatti dirqama itti kenname
raawwachuu didee walitti bu'insatu uumame jechuudha isaaf qaama mootummaa gidduutti. Walitti bu'insa uumame kanaanii qaamonni dirqama kana itti kennanii hordofuu jalqabanii san booda akkaataa ittiin miidhaa irra dhaqqabsiisan adeemsa garaagaraa erga adeemsaa turaniin booda nama kana gara tarkaanfii amma jennu kanaatti fidanii jiru jechuudha. Tole ulfaadhume gara boodaattiin si deebisaa eegaatii diinaraas akkuma miseensota waraana bilisummaa Oromoo qabsoo karaa nagaa gaggeessaa jedhamee koreen teknikaa fi abbootiin gadaadhaa ergama adda addaa fudhatanii itti bobba'anii nama muraasa galchuu danda'an keessaa nama tokko xoolla ittisa immoo gidiraa garaagaraa fi saaxilamee akka ture dabalataan ammoo miidhaa waraana bilisummaa Oromoo mooraa leenjii xoolla isan keessatti mudate mormaallee akka ture kaafteetta. Egaa dirqama kana yeroo itti kennanii bobbaasan jalqaba giddugala Oromiyaa gara lixa Tuulamaatti bobbaafameedha kan hin dhaga'e. Isa booda ammoo dirqama itti kenname sana fiixaan baasuu yeroo inni dadhabu isaan gidduuttis waldhabbeen uumamaa yeroo dhufu gara ba'aa Tuulamaadhaa gara magaalaa Bushooftuutti erganii jedhama. Magaalaa Bushooftuuf naannoo sana ammoo kan socho'u nama Iliyaas Gambeellaa jedhamu miseensa waraana bilisummaa Oromoo kan tureef ganee kan galee isaa waliin bakka tokko akka turanii fi namni amma diinaraas irratti tarkaanfii fudhate kun ammoo nama humna qilleensaa mootummaa kunuunfataa Impaayera Itoophiyaa kana keessa hojjetaa akka inni turedha miidiyaa garaagaraa irratti kan dhaga'amu. Mee akkaataa itti tarkaanfii irratti fudhatameef akkaataa inni itti lixa Tuulamaa irraa gara ba'a Tuulamaatti dabarfame kanarraa nu ka'e. Egaan dirqama itti kenname kana tarkaanfachiisuudhaa fi bakka ati amma jetturraatii gara magaalaa Bishooftuu dhufee isaan egaa gaafa kana ofitti butanii to'achuudhaafidha. Gaafa inni dirqama isaan itti kennan kana raawwachuu duuba deebi'u jarri kun akka inni dirqama qabatee jiru kana faana hordofamuufidha kan isaan gara sanatti fidatan jechuudha. Egaa akkuma beekamu magaalaa Bishooftuu keessa humni waraana mootummaa moonaa guddaa qabaa. Tole. Akka to'annaa fi olutti erga magaalaa sanatti fidanii namni kuni ammas irra deebiidhaan cichoominaanii dirqama isaan itti kennan kana dura dhaabbatee ittiin morme jechuudha namoota dirqama kana itti kennanii. San booda erga namni kun dura dhaabbachuu isaa hubatanii fi tarkaanfii ajjeechaa kanaa irratti raawwatanii jechuudha. Tole. Egaa akkanarra dhaabbannee wanti nuun dubbachuu dandeenyu. Qaamni tarkaanfii kana irratti fudhatee qaama mootummaati jechuudha. Sababni ammoo namni kun dirqama itti kennamee erga tarkaanfachiisuu waakkatee qaamni mootummaa kun tarkaanfii kana irratti geggeessee namni kunis tarkaanfii isaan battala irratti geggeessaniin lubbuun darbuu waan dhabee fi gara mana yaalaa erga geeffamee itti wayyaa'ee booda ammas fayyuu isaa baranii immoo summii waraananiidha kan isaan ajjeesan jechuudha. Dhugaadhumatti egaa baay'ee nama gaddisiisa maatiin isaas dubbachaa turan abbaan isaa erga inni biraa deeme booda akka arganii hin beennee fi reeffa isaa arguu isaanii guddoo akka gaddan afaanuma isaaniirra dhageenye irra miidiyaa irraati. Mee diinaraas yeroo dirree qabsoo ture nama attamii ture jarri kun immoo maaliif tarkaanfii akkasii fudhatu murteeffatan dabalataan ammoo kan amma dhaga'amaa jiru diinaraas kan ajjeese akka qaama biraa godhanii dhiyeessuu yaalaa jiru. Isa kana akkamittiin ilaalta? Egaa diinaraasii miseensa waraana bilisummaa Oromoo gaafa turetti nama jabaa qabsoo bilisummaa Oromoo tarkaanfachiisuu keessatti dirqama itti kennamee guutummaa guututti ba'aa turedha. Namni kun nama miseensota waraana bilisummaa Oromoo biratti illee kabajamaa jaallatamaa kan ta'e abbaa cichoominaa ture jechuudha. Namni kun shira koreen teeknikaa abbootii gadaan durfamuu irratti raawwatee harka mootummaatti fideen gaafa galan tibba sanaa miidiyaadhaaf ibsa kennee ture sanarratti illee cichoomina isaa hubatanii jiru jechuudha. Kaayyoo fi akeeka qabsoo bilisummaa Oromoo galiin ga'uu fi karaa nagaa qabsoo geggeessuuf akka inni gale sun yaaddoo itti ka'ee jira. Dabalataan ammoo dirqama isaan itti kennanis haalaan ba'uu waan waakkateef tarkaanfii kana irratti fudhachuuf dirqaman jechuudha. Ayyee ulfaadhu amma ibsa miidiyaaf kenneen jeneraal Haayiluu Gonfaadha kan inni dubbate qaamni tarkaanfii kana fudhate akka hin baraminiif akka qoratamaa jiru. Haa ta'uutii gama kabiraatiin qondaaltonni OPDOdhaa gama garaagaraan kan isaan ibsaa jiran akka waan waraanni bilisummaa Oromoodhaa tarkaanfii irratti fudhate fakkeessaniitu dhiyeessu. Meesa kanarratti ati maal jetta yookaan deebii attamii qabda? Egaa waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii kana hin fudhate kan jedha yoo taate jalqabumatti
gaafa isaanii koree teeknikaa abbootii gadaan durfamu kanatti harka laatanii fi waraanni bilisummaa Oromoo har'aa falmaa gaggeessaa jiru isaanuma faana ture jechuudha. Gaafa sana tarkaanfii irratti fudhachuu ni danda'a ture jechuudha. Garuu kaayyoo isaatiin miti waan ta'eef waraanni bilisummaa Oromoo sana hin goone kaabinoonni akkasumas fakkaattonnii fi qaamni deeggartoota viidiyoo ta'anii miidiyaalee garaagaraa fayyadamuudhaan akka wanta tarkaanfiin diinaraas irratti fudhatame kuni qaama waraana bilisummaa Oromootiin ta'etti balballoomsaa turan jechuudha. Kunis egaa amaluma mootummaa gabroonfataati waan ta'eef wanta haaraan tokko hin jiru jechuudha. Tole gaalumatti ulfaadhu mee akka waliigalaattoo dhimma diinaraasis haa ta'uu dabalataan dhimma qabsoo bilisummaa Oromoo akkasumas gargaarsa uummanni Oromoo waraana bilisummaa Oromoo ooboodhaaf godhuu qabu walumaa gala egeree Oromoof Oromiyaa irratti waan jettu yoo qabaatte. Egaa walumaa galatti diinaraasii qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti bakka jabaa kan qabu jaallatamaa kan ta'e kabajamaa miseensa waraana bilisummaa Oromoo. Akka kanaan gowwoomsaa koreen teeknikaa abbootii gadaan durfamu geggeesseen wareegamuu isaatti edda guddaatu nutti dhaga'ama. Dabalataan ammoo uummanni keenya waan hubachuu qabu mootummaan kun mootummaa abbaarreeti. Mootummaa abbaarree ta'uusaa ammoo gocha inni raawwachaa jirurraa barreerraa uummannis argaa jira jechuudha. Keessattuu gama giddugala Oromiyaa, gama kibba Oromiyaa fi akkasumas lixa Oromiyaa keessatti humna mootummaan kun bobbaasee badiinni dalagaa jiru uummanni ragaa ba'aa jira jechuudha. Kan walumaan ijaan argaa jirru waan ta'eef mootummaan kun mootummaa abbaarreeti. Mootummaa abbaarree ammoo qabsoo hidhannoodhaan malee qabsoo karaa nagaadhaan cabsuun hin danda'amu. Qabsoon bilisummaa Oromoos galii ishee gahuudhaa fi dirqama qabsoo hidhannoodhaan tarkaanfachuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaafis egaa uummanni Oromoo bakka iyyuu jiru waraana bilisummaa Oromoo tumsuu keessatti daran kan duraa caalaa jabaatee shoora qabsoon isarraa barbaaddu gumaacha garaagaraa taasisaa jira. Kunis egaa abdii qabsoo bilisummaa Oromooti. Sana kaayyoo fakkiiga qabsoo bilisummaa Oromoo galiin gahuudhaa fi uummanni Oromoos kaa'arra gochaa jiru caalaa gumaacha waraana bilisummaa Oromoof taasisee kaayyoo fi akeeka jaalleewwan kumaatamitti inni kana waraana bilisummaa Oromoo faana ta'ee galiin akka geessisuu dhaamsa koon dabarsa. Kun dhimma ajjeechaa giddugaleessa Oromiyaa magaalaa Bishooftuu keessatti miseensa waraana bilisummaa Oromoo booka turee fi yeroo maqaa jaarummaan koreen teeknikaa fi abbootiin gadaadhaa waraana bilisummaa Oromoo boo hiikkachiisanii galchuuf tattaafataa turanitti miseensota waraana bilisummaa Oromoo boo muraasa galan keessaa tokko ka ta'e yeroo ammaatti immoo qaama mootummaan ajjeefamuu isaa ilaalchifnee kan nama itti dhiyeenyaan diinaraasiin beekurraa odeeffannee sin dhageessifneedha. Akka waliigalaatti sagantaa keenya guyyaa har'aatiin dhimma hidhamuu qeerroof qarree Oromoo lakkoofsaan 200 ol ta'anii kan magaalaa Buraayyuuf naannoo sanii kan Oromticha magaalaa Buraayyuurraa odeeffannee fi kan giddugala Oromiyaa magaalaa Ambootti bilbiluun dhimma lola lixa Tuulamaa keessatti wooboo fi raayyaa ittisa kunuunfataa Impaayera Itoophiyaa gidduutti geggeeffamaa jiru akkasumas duguuggaa sanyii dhalixaaf kibba Oromiyaa keessatti geggeeffamaa jiru ilaalchifne kan qeerroo Oromoo magaalaa Amboorraa odeeffannee isin biraan geenye armaan baaneedha. Dabalataan ammoo ba'aa Oromiyaa magaalaa Dirree Dhawaa keessatti guyyaa har'aa gareen Saatenaa'u jedhaman Oromoota lakkoofsaan 4 ta'an irratti tarkaanfiidhaanis caamaa fudhatuudhaan yeroo ammaatti Oromoonni 4 hospitaalatti kan argaman ta'uu odeeffanneera. Haa ta'u malee sababa rakkoo neetwoorkii bilbilaa hamaan mudateen kallattiin bilbilee odeeffannoo guutuu argannee sin dhageessisuuf hin milkoofne ta'us gara fuulduraatti akkuma milkoofneen kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Turtii qaataa ilaa ammaatti nu faana qabaattaniif horaa bulaa jechaa haga sagantaa keenya yeroo itti walitti deebinutti kan nagaasinitti dhaammannu immoo anatiiqii dhugaasaaf gulaalaa suur sagalee mo'aa buubaatii humaan nama borii ni tolchinna.